Ashamaa kabajamoo fi jaalatamoo maatiiwwan Jaalallee Entertainment har'aas barumsa keenya histirii kutaa 12ffaatiin walitti deebinee jirra. Barumsa histirii kutaa 12ffaa eegaluu keenyaan duratti namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina. Namoonni immoo maatii keenya taatanii jirtan akkuma duraan godhaa turtan viidiyoo keenya laayikii akka gootan abdii qabna. Chaanaalli kun Jaalallee Entertainmentiin gara sooshaal miidiyaa waliigalaa kamiituunu argachuu dandeessu. Fakkeenyaaf Jaalallee Entertainment gara tiiktookiitiin yoo barbaaddanii argattan karaa laayiviitiin barumsa barsiisuu yookaan barumsa kallattiidhaan kennamu yeroo gabaabaa keessatti kan eegallu ta'a. Chaanaalli Jaalallee Entertainment jedhu kan karaa tiiktookiin hordoftoota 9,900 ol qabu akkasuma gara yuutuubiin immoo hordoftoota gara 1,000 siqanii argachaa jiru yookiin amma 800 guutaa jiru kuni gara feesbuukiitiin immoo hordoftoota naannoo 700 fi walakkaa ta'an argachaa jira. Fuula miidiyaa keenya hunda dhaqxanii follow godhuudhaan akkasuma immoo sabiskiraayib gochuudhaan akka nu hordoftan abdii qabna. Gaafiiwwan barumsa histiriitiin wal qabatan karaa fuula teelegiraamii keenyaa yookiin chaanaala teelegiraama keenyaatiin guyyaa har'aa yookaan gadi dhiisnee kan turredha. Gaafiiwwan kanaaf immoo deebii isaa erga gaafii ji'oogiraafiitis isinii dhiyeessineen booda deebii isaa bifuma PDF'tiin karaa teelegiraamii keenyaatiin kan isinii dhiyeessinu ta'a. Sochiin keenya fuula miidiyaa hundaan goonu itti fufee kan jirudha. Namoonni dandeessan wantoota nuti isiniif dhiyeessinu kana karaa fuula miidiyaa dhuunfaa keessaniitiin yookaan immoo viidiyoolee nuti gara fuula miidiyaa keenya feesbuuk, tiiktookii fi miidiyaa akka teelegiraamii irratti fayyadamnu kana hiriyoota keessaniif sheer godhuudhaan maqaa Jaalallee Entertainment kana poosh godhuudhaan hordoftoota keenya akka dabaltan hojii amma eegalle kana hamileedhaan akka itti fufnu akka nu cinaa dhaabbattan abdii qabnaa akkuma kanaan dura godhaa turtanitti jechuudha. Amma gara barumsa keenyaatti deebina. Barumsi keenya irraa lesson 5 irratti kan argamu yookaan 3.5 irratti kan argamu The Victory of Adwa, injifannoo Adwaa kan jedhudha. Injifannoon Adwaa bara kam gaggeeffame? Akkasuma jeneraalota waraanaa injifannoo Adwaa keessatti qooda fudhatan. Mootummaa barasanii Minilik waliin ta'uudhaan namoota duulaa turanii fi akkasuma gara Xaaliyaaniitiin maaltu ta'e kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Sanni walitti deebinaa ammallee turtiin keessan nu faana haa ta'u. Mata dureen gara jalqabaatti argamu The Significance of the Victory of Adwa kan jedhudha. Kana jechuun immoo barbaachisummaa lola yookaan injifannoo Adwaa jechuudha. Injifannoo Adwaa kana argachuun Itoophiyaadhaaf faayidaa akkamii buuse? Maaliif ishee barbaachise kan jedhu gara gadiitti arganna. Ammallee nu faana tura. The Ethiopian victory over the Italians at Adwa was a significant landmark in the history of modern Ethiopia. Kana jechuun immoo injifannoon Habashaa yookaan Itoophiyaan Adwaa irratti Xaaliyaanota irratti galmeessite seenaa Itoophiyaa ammayyaa yookaan moderni of Itoophiyaa keessatti mallattoo guddaa kan isiif kennedha. In Italy jedha Xaaliyaanii keessatti the humiliating defeat at Adwa led to the resignation of the Italian Prime Minister Giuseppe jedha. Kana jechuun immoo Xaaliyaanitti Adwaan injifatamuun yookaan kufaatiin salphinaa kan isaan mudate muummee ministeeraa kan biyya Xaaliyaanii kan maqaan isaa Giuseppe jedhamu aangoo akka inni gadi dhiisuuf waan sababa ta'edha. Biyya gurraatti yeroo jalqabaatiif uummata adii akka aangoo qabatuuf gadi dhiisu dhiibbaa uumte ta'uu Itoophiyaaf immoo bu'aa guddaa argamsiisee jira. The Ethiopian victory was critical not only for Ethiopia jedha. Injifannoon Itoophiyaan argatte kuni Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane biyyoota biraatiif illee waan guddaa ture, but also for the peoples of Africa and the black people of African descent in other countries such as the United States and the South of America jedha.
Injifannoon Itoophiyaa kun Itoophiyaa qofa otoo hin taane ummatoota Afrikaa fi akkasuma ummatoota gurraacha hidda dhaloota Afrikaa qaban kan biyyoota kanneen akka Ameerikaa fi Afrikaa kibbaa keessa jiraniif akka mirga isaanii falmatanii fi akkasuma namni gurraachi warra adii injifachuu akka danda'u kan irratti argan injifannoo Adawaati jedha. San dura namni gurraachi nama adii ajjeesuu waan danda'u itti hin fakkaatu. Yoo ajjeesellee immoo mootummaa adii injifachuu akka danda'u hin fakkaatu. Ilaalcha uummatni gurraachi adiin injifatu jedhu san kan jijjiire injifannoo Adawaati. Regarding the external significance of the Battle of Adwa jedha. Kana jechuun hiikaan alaa lola Adawaa ilaalchisee injifannoo Itoophiyaan argatte irratti godhamee ture. The Ethiopian victory over the white Italians restored black dignity and pride in places as far away as South Africa and the United States. Kana jechuun immoo warri adiin Xaaliyaanii bakka Itoophiyaan itti injifatte kanatti yookaan kibba fagootti kabajaa fi kabaja injifannoo warra gurraachaa deebiftee kan mul'ifte Itoophiyaan Afrikaa kibbaa fi Ameerikaa keessatti illee waan kun akka uumamuuf dhiibbaa qaba jechuu lolli Adawaa kuni. Adawa's victory also South African and the people of African descent vital lesson jedha. Kana jechuun injifannoon Adawaa kunis Afrikaanotaa fi namoota hidda dhaloota Afrikaa qaban kan gabrummaadhaan biyyoota birootti gurguraman barumsa murteessaa ta'e barsiiseera. Inninis namni adiin nama gurraachaan injifatamuu akka danda'u kan argisiisudha. Black people are not inferior to white people. Kana jechuun immoo namoonni gurraachonni warra adii gadi miti yookaan olaantummaa fi gadaantummaa wanni jedhamu kan jirre Adawaatu beeksise. Adawaa also contributed to the birth and the development of black movement like Pan-Africanism, Ethiopianism, Rastafarianism, in the etc. Kana jechuun injifannoon Adawaa kun sochiiwwan gurraachonni taasisan kanneen akka Pan-Africanism yookaan sabboonummaa Afrikummaa akkasuma Itoophiyummaa fi akkasuma Rastafarianism kan jedhamu calaqqisiisuu fi wantoota kana fakkaatu akka uumee ture Adawaatu beeksisa. Adawa was taken by the inter-black race in Africa and elsewhere as a source of pride and dignity. Kana jechuun immoo injifannoon Adawaa kuni dhalachuu fi guddachuu Pan-Africanism, Itoophiyummaa fi wantoota biroo irratti dhiibbaa akkuma qabu Adawaan ammallee sanyii gurraachaa guutuu Afrikaa keessaa fi bakka biraatti akka seenaa boonsaa fi ulfinaatti fudhatamee ture jedha. The African and the peoples of African origin learned that the whites were not invincible and that they could defeat the white colonizers and achieve independence following the Ethiopian model jedha. Kana jechuun immoo Afrikaanonni fi uummattoonni dhalootaan yookaan hidda sanyiitiin Afrikaa ta'an ardii kan Itoophiyaa kuni mo'amuun Xaaliyaanii kun akka hin taanee fi akkasuma koloneeffattoota adii injifachuun moodeela Itoophiyummaa kana hordofuudhaan walabummaa argachuu akka danda'an baratanii turanii jechuudha. In general jedhamoo walumaa galatti Adawaa give a powerful impetus to the anti-colonial and anti-imperialist struggle of peoples who were under the yoke of colonialism jedha. Kana jechuun walumaa galatti injifannoon Adawaa kuni qabsoo farra koloneeffataa fi farra imperialistii uummattoota harqoota koloneeffataa jala turaniif kaka'umsa cimaa kanneeti ture jechuudha. Internally jedha keessatti immoo the victory of Adwa guaranteed the political independence of Ethiopia jedha. Injifannoon Adawaa kuni walabummaa siyaasa Itoophiyaatiif
wabii guddaa ta'ee ture. Also Eritrean remained under the Italian control until 1941 jedha. Akkasuma immoo Eertiraan hanga bara 1941tti to'annoo Xaaliyaanii jala akka turtu injifannoo Adawaatiin kan mirkanaa'edha. Adawaa enabled Ethiopian to be the sole independent African country whose independence was recognized by the colonial powers in the era of colonialism jedha. Akkasuma immoo Adawaan Itoophiyaan biyya Afrikaa walaba taatee fi akkasuma bara koloneeffannaa kana keessa humnoota koloneeffattootaa kana walabummaa ishee beekamtii argatee akkasuma biyya Afrikaa kophaa ishee injifannoo galmeessitee tarree warra adii cinaa boontee teessuu isii dandeessisee jira jechuudha. Adawa foraged Ethiopians own destiny free from the colonial rule jedha. Adawaan ammoo hiree of bulchuu yookaan ofiin of to'achuu Itoophiyaa bulchiinsa koloneeffataa jalaa bilisatee akka ijaarrattu taasiseera. This had a far-reaching impact on the political economy of Ethiopia and the physiology of the people jedha. Kana jechuun immoo kunis dinagdee siyaasa Itoophiyaa fi xiinsammuu uummataa irratti dhiibbaa fagoo yookaan dhiibbaa cimaa geessisee ture jedha. The Adwa victory showed Ethiopians that if they are united, they would be strong and invincible. Kana jechuun immoo injifannoon Adawaa kuni Itoophiyaanotatti barumsa guddaa kan isaan garsiise yommuu ta'u, yoo tokko ta'an jabeenyaa fi akkasuma mo'amuu akka hin dandeenye irraa baratanii waan turanidha. Nothing would be impossible if the Ethiopians remained united. Kana jechuun immoo Itoophiyaan gonkumaa akka hin mo'amne yoo tokko taatee hafte wanti ishee danda'u akka hin jirre ishee barsiisee ture. The Ethiopian people, even those who had governance against Empire Menelik II, were not reluctant to die for Ethiopia. Ummanni Itoophiyaa warri Empire Menelik lammaffaa jalatti cunqurfamanii fi Empire Menelik lammaffaa kana ofirraa diduudhaaf fincilaa turan hundi Menelik balleessuudhaaf yookaan jibbansa mootummaa Menelikiif diina waliin kan dhaabbatan otoo hin tahin diinummaa Menelikii walii qaban liqimsuudhaan diina isaanii irratti waloodhaan duuluudhaan tokkummaa argisiisanii turan jechuudha yeroo sanitti. The Ethiopian victory at Adwa also enabled Ethiopian to have an internationally recognized boundary jedha. Injifannoon Adawaa irratti Itoophiyaan argatte kunis Itoophiyaan daangaa sadarkaa idil addunyaatti beekamtii qabu akka horattu yookaan akka qabaattu isii taasisee jira jedha. Accordingly jedha. Haaluma kanaan immoo Empire Menelik II signed several boundary treaties with the neighboring colonial powers. Mootummaa Menelik lammaffaa humnoota koloneeffataa ollaa turan yookaan biyyoota akka Suudaan, Somaaliyaa fa'aa wajjin waliigalteewwan daangaa hedduu mallatteessanii daangaa Itoophiyaa kabachiisanii turan jedha. Itoophiyaa signed boundary delimitation agreement in 1897 with French Somaliland or Djibouti, now Djibouti, with the Italian colony of Eritrea in 1900. Kana jechuun immoo biyyoota ollaa Itoophiyaan waliigaltee waliin mallatteessite keessaa bara 1887tti biyya French wajjin lafa Somaliland jedhamu kan amma Djibouti jedhamu kana daangaa ishee kabachiisuudhaan Menelik lammaffaan kan waliin farrame yommuu ta'u, akkasuma kolonii Xaaliyaan Eertiraa irraa qabdu bara 1900tti kan mallatteessedha. Akkasuma immoo bara 1902 fi 1908tti mootummaa Anglo Egyptian kan jedhu
kan baandaa Ingilizii ta'uudhaan Suudaan bulchaa ture wajjin waliigaltee mallatteessee ture. With British East Africa or Kenya in December 1907 and with Italian Somaliland in May 1908. Kana jechuun muddee 19 Duwwaa 7 fi akkasuma caamsaa 19 Duwwaa 2tti Britain baa Afrikaa yookaan Kenya waliin waliigalee mallatteessee hoggana Britain kan Kenya bulchaa ture isa wajjin waliigalteen daangaa mallattaa'ee ture. Akkasuma immoo Xaaliyaanii wajjin Somaliland waliin bara May jedhamu keessa bara 1828tti waliigalanii turanii. In fact jedhamoo dhugaa dubbachuudhaaf this treaty were not followed by boundary demarcation and they are still source of conflict jedha. Wanni kun mallatteeffamaa turullee waliigalteewwan mallattaa'aa turan kun daangaa daangeessuun kan hin hordofamne ture jechuudha. Ammallee madda wal dhabdee biyyoota adda addaa ta'aniiru. Fakkeenyaaf Suudaanii fi Itoophiyaa jidduutti waliigalteen garagaraa mallattaa'aa turullee yeroo garagaraatti yeroo dhiyeenyaa kana dabalate walitti bu'insi kan uumamu jechuudha. Abbaan keenya hawaasa barsiisu si janaa jenullee natti dhiisu. Gaafiin keenya irraa gaafiin jalqabaa kayyoo deebii isaa deebistan badhaasa kaardii 100tiin argattan. Deebii gaafii kanaati jettanii waan yaaddanii fi lakkoofsa bilbilaa keessan karaa koomantiin nuuf barreessuudhaan abbaa badhaasaa yookiin immoo abbaa carraa ta'uudhaan akka itti gammadan hawwiin qaba. Waa'ee histiriitii wanni kuni seenaa warra Giriik keessatti jecha jedhamee darbeedha. Akka jechoota warra Giriikitti kan jiru jechuudha. Yaada san Giriikonni maaliin akka bakka buusaniin deebistu. Baallee qabaatee kan barrisu, ija qabaatee kan argu, gurra qabaatee kan dhaga'u eenyudha jedha. Deebiin isaa akka falaasama warra Giriikitti kan kennamu seenaa wajjin wal qabata. Irraan isiniif deebi'a. Baallee qabaatee kan barrisu, ija qabaatee kan argu, gurra qabaatee kan dhaga'u bakka duwwaadha. Jechi kun jecha warra Giriiki. Isa kana sirriitti namni deebisee badhaasa kaardii birrii 100 ni argata. Abbaan keenya hawaasa barsiisu si janaa jenullee natti dhiisu. Waa malli na dhibe amaalan godha manguddoo ergadhee tan si fuudha. Jaarsolii ergadhee tan si fuudha manguddoo ergadhee tan si fuudha. Abbaan keenya hawaasa barsiisu si janaa jenullee natti dhiisu. Waa malli na dhibe amaalan godha manguddoo ergadhee tan si fuudha. Jaarsolii ergadhee tan si fuudha manguddoo ergadhee tan si fuudha.